Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophii nooletiin har'allee walitti deebineeti kan jirru qophii noolee keenya har'aatiin dhimmoota garaagaraa irraa kan haasofnu ta'a. Dhimmoonni nuti har'aa irraa haasofnu immoo dhimmoota keessattuu keessoo dhaabolee siyaasaa biyya kanaa fi keessoo Oromoo keessatti qoqqoodaminsa dhimmoota gandummaan wal qabatan keessattuu rakkooleewwan isaan uumanii fi rakkooleewwan gara fuulduraatti illee uumuuf jiran furmaanni isaa maali kan jedhu waan xiqqoo waan irraa xiinxallee kan isiniin geenyu ta'a. Qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaati waa helli kiyyaa Bayyaan Ibraahim nu waliin jira haga xumura qophii keenyatti nu waliin tura jechaa egaa qophii keenya har'aatiin keessattuu dhimmoonni yeroo baay'ee jarraadhaaf yoo jenne wal gaafachiisu. Akka seenatitti dhaaboliiwwan kaleessa turan keessattuu akka Oromootitti yoo ilaalle wantoonni qoqqooddii yookiin gandummaadhaan wal qooduudhaan keessattuu dhaabolee siyaasa biyya kanaa keessatti har'allee dabree qaama yookiin dhaaba biyya bulchuu keessatti illee wanti mul'atu wanti fokkuu fi hawaasa kana yeroo baay'ee dudduubatti deebisa gam diinagdee gama hawaasummaatiin siyaasa isaallee yeroo baay'ee duubatti harkisu dhimmoota wal qoqqooddii gandummaa kana keessatti waan bal'aa kan kaasnu ta'a har'a Bayyaan. Dhimmi wal qoqqooddii paartiilee siyaasaa keessattuu dhaabbilee siyaasaa gurguddoo uummanni Oromoo itti abdatu keessatti chaalenjii erga isaanii bubbulanii jiru. Garuu dhiyeenya kana yaadannoo shinigaa yaadatee ture Oromoon guyyaa gootota. Guyyaan goototaa sun sababni itti yaadatamuuf tokkoffaa gootonni gaafsan sababa qabsoo Oromootiif waliin biyyaa ba'anii diinni isaan keessatti qubatanii turan sun immoo amantaadhaan isaan adda adda jireeti. Yeroo isaan dha'uuf yaalutti nuti amantaan biyyaan baane tokkummaa Oromootiif qe'ee baane yoo nu fixxanis jarri silaa warra musliimaa isin ni ooltu warri musliimaa akkana baay'ee warri kiristaanaa akkana baay'ee jennaan lakki karaan baane karaa Oromoo baanee dhufne karama tokko baana ammas waan goota waliin nu godha malee nuti islaamummaan isin dhufne nuti gaafii Oromoo qabannee dhufne wanta nu bakkuma tokkotti taane jedhaniiti islaamni fi kiristaanni bakka Oromoodhaaf gatiitti kafale yaadannoon guyyaan goototaa keessattuu shinnigatti jedhame sun. Kanaaf wareegamni yeroo san kafalame tokkummaa Oromoo itichuudhaaf paartiilee siyaasaa keessatti kun immoo haga uummata takka jirutti waan gadi bu'u qabudha. Garuu as dhiyeenya kana waan kana immoo keessattuu amma jijjiiramni amma mootummaa amma aangoo jiru kun miira tokkummaa Oromoo isa finiineen gara aangootti dhufe. Yeroo sanatti even paartii siyaasaa biyya bulchaa ture keessa ta'anii paartii siyaasaatiin ala warri jiran tokkummaa Oromummaa qofaadhaan waliin qabsaa'anii miira wal hubannootiin sirna waggoota kurnan sadii darbaniif biyya kana bulchaa ture kuffisuun kan danda'ame tokkummaa saniin. Erga immoo jijjiiramni kun dhufeen booda even paartii maamaa biyya bulchuu kana keessattuu yeroo sagantaan tokko jiru hunduu nama naannoo isaa qofaaf feeruun waltajjii garaagaraa irratti kan arguu dandeessa. Nama tuulamaatti kitaaba eebbisoo ta'e nama gara tuulamaa dhufe qofa agarta. Nama arsiitti waa eebbisoo ta'e nama arsii dhufe qofa agarta. Kan wallaggaattis akkasuma jechuudha. Kan ammoo uummata nama daldalee jiraatuu fi nama biraarra caalaa ammoo warruma paartii kanallee baay'inaan achi keessatti argama. Hirmaattummaan keessattuu kaleessa siyaasa Oromoon yeroo qabsoo keessa ture keessatti hirmaachisummaan fi hirmaattummaan siyaasa kaleessaa keessatti ture namni kamuu qixaan hirmaachate kan ture keessattuu yeroo ammaa kana mootummaa ammaa jiru biyya bulchaa jiru kana keessatti wanti arginu qoqqoodaminsa gandummaadhaan yookiin gandatti dhalataniin inni aangorra jirus ta'ee inni seektaraalee adda addaatti irra jiru yeroo itti gandummaadhaan wal qooduu fi wal waamu wal fayyadu ni argama. Kun immoo hawaasa keessatti kiriisiin hin taane yookiin dhiibbaa hin taane kan inni uumaa jiru. Maaliif keessattuu kun waliin jireenya uummataa hawaasaa keessatti baay'ee waan fokkuu fi gara fuulduraatti illee waan sodaachisaa hawaasa kana gidduutti garaagarummaa uumaa dhufu jedhee wanti ani yaadu keessattuu kaleessa Oromoon Maccaatii fi Oromoon Tuulamaa Oromoo waliin jiraachaa ture Oromoo obbolummaa gaarii waliin qabu Oromoo waan hunda waliin qabu waan hunda waliin dabarse waan dhabillee waliin dhabe uummanni kun akka fakkeenyatti kaase akkasuma Oromoon gosti siin komandoo itti uummanna raayyaa aseeboon uummanni kun kaleessa gaafa qabsoos ta'ee gaafa waliin jireenya
hawaasummaa isaa kaleessaa keessatti uummata waliin jiraachaa ture, uummata wal kabajee wal kunuunsee waliin jiraachaa ture. Har'a garuu ifatti beellee yoo dubbatamuu baate wanti nuti argaa jirru akkuma ati jalqaba kaaste sagantaa tokko yookiin qophii tokko jira yoo ta'e gaafa gandaan wal waamee gandi tokko qofti irratti hirmaatu. Qophiin tokko kan uummata Jimmaa yookiin hawaasa Oromoo Jimmaatiif qopheesse yoo ta'e waltajjii sanarratti nama Jimmaa malee nama biraan argitu. Akkuma ati kaaste tuulamatu sagantaa san qopheesse yoo ta'e tuulama malee nama biraan argitu. Sinkoo mandoo yoo ta'e sinkoo mandoo malee nama biraan argitu. Macca yoo ta'e akkasuma. Kuni maalli uumaa dhufee jenereeshinii yookiin dhaloonni dudduubaa dhufu kun tokkoffaa ilaalchi fageessee yaaduu isaa gabaabbachaa akka dhufu godhe. Ganda keessa akka diinqa keessa gadi hin baane godhe. Yeroon kun silaa yeroo itti Oromoon dorgommii sabab sablammii biyya kanaa gandaan waliin dorgomuu miti, gandaan wal waamuu miti, gandaan wal qooduu miti. Sadarkaa itti silaa sabab sablammiidhaan wal qooduu fi of qooduun turre silaa sadarkaan har'a ittiin Oromoon qabsoon isaa kaleessas kanan turre sadarkaan har'a inni jirus kanan turre. Yeroo itti Oromoon Afrikaa kana biyya Afrikaa tana walitti qabee biyya Afrikaa tana biyyoota Afrikaa tana hedduuf mootoo ta'ee addunyaa irratti dorgomaa ta'uudhaaf yeroo tattaaffii gochuu qabutti har'a gad deebi'ee Oromoon sadarkaa itti waltajjii yookiin ivintiileewwan qophiileewwan adda addaa jira irratti gandaan wal waamu waan hundarratti gaafa gabba'ee waan ta'e waliin jedhu gandaan wal abaaru wantoonni kun waan safuu Oromoo hin eegganne waan Oromoon kaleessan argine har'a immoo argaa jiru. Asirratti garuu wanti sirreeffachuu qabdu waan kana kafite Oromoo miti. Oromoon asimas Oromoon dakaa tokkummaa qaba, obbolummaa durii qaba, gabbaa hiriyummaa durii qaba. Amma waan kana kafitaa jiru waan akkana siyaasa kana akka dur safarsu illiitidha. Illiitii siyaasaati. Warroota gamaan gamanaanis paartiilee siyaasaa garaagaraa keessa jirani. Paartii biyya bulchaa jiru dabalatee jechaadha. Keessattuu amma ivintiileen garaagaraa yookaan qophiin garaagaraa magaalaa keessattuu magaalaa guddoo Finfinnee kanatti yeroo qophaa'u magaalaa Finfinnee irraa ka'ee haga iddoo dhaloota isaatti cheeniin tokko uumamee cheenima saniin dhufee namni sagantaa san hirmaataadha. Baasee waan waa'ee naannummaa hawaasamnu tokkoffaa naannummaan dhaloota. Ati Jimma dhalattee yoo ta'e sagantaa kee irratti namni Jimmaa baay'achuun rakkoo hin qabu. Kun uumama. Qubnillee quba aaneedha mire. Qubnis quba aanti. Amma quba kanarraa quba kanatu kanatti aana. Kanaaf namni ati Jimmaa taate namni Jimmaa baay'achuun naachuraali. Amma sadarkaan ittiin jiramu sadarkaa itti waltajjii sanarratti yookiin ivintii sanarratti qophii sanarratti uummanni tuulamaa heddummaate yookiin uummanni maccaa heddummaate yookiin immoo uummanni sinkomandoo heddummaate san keessa hin jiru dhaloonni. Guutummaatti garee tokko qofaan keessodhaan wal waamee ifumatti gandummaa labsa gandummaadhaan wal waama bakka. Wanti kun akka waan difeensi wal gochuu wayii fa'aa argita achi keessatti. Akka waan garee wayii difeensi gochuudha. Kun immoo ivintoota qophii qofa irratti miti. Keessattuu yeroo baay'ee qaamolee mootummaa keessatti qaama biyya bulchaa jiru keessatti waan irra deddeebiidhaan mul'atudha. Karaa hin beekamneen amma sadarkaa hooggansa gadiitti irraa kaasee amma oliititti wantoonni jiran heddumminaan kan mul'atu sadarkaa gadii keessatti. Ofiisii yookiin biiroo waliin hojjetan keessatti sadarkaa itti gandummaadhaan wal qooduu, gandummaadhaan wal yaamuu sadarkaa sanatti gabbu'eeti kan inni jiru Oromoon. Garuu gabba'ee yeroo baay'ee namoonni waan akkana kana gabba'anii dubbachuu hin barbaadan. Garuu uummata keessatti dhiibbaa hin taane uumaa, garaagarummaa hin taane uumaa dhufee jira wanti kun. Wanti kun immoo akkana yoo kan itti fufu ta'e Oromoo gaafii keessa galchaa qofa iyyuu miti. Oromoo sadarkaa itti walitti buusuutii fi sadarkaa itti wal lolchiisuutii sadarkaa sanatti ni dhaqqaba. Maaliif jennaan akkuma ati kaaste ifinti tokko irratti yookiin gandi tokko baay'achuu miti. Suni seera uumati. Maaliif jennaan maatiin tokko ganda tokko ta'uu mala. Ifinti tokko qopheessitu irratti maatiin kan kee ganda san keessa hundi dhufuu danda'an. Dubbiin garuu amma dubbiin itti jiramu dubbii sana miti. Dubbii sanarraa waa faallaa. Garuu namni hedduu waan kanarraa dubbatu hin fedhu. Oromoon sadarkaa kanatti gandatti galuun barbaachisaa hin turre. Har'allee daraa wanti argaa jirru gara borullee wanti nuti arginu waan kana. Kanaafuu ilaalchoonni fi adeemsi akkanaa kun yoo itti fufee yeroo dheeraa keessatti tokkummaa Oromoo gaafii keessa galchuu gaafii guddaa keessa galchuu Oromoo cabsee diinotaaf karaa banuu danda'aadha. Banaa jira har'ayyuu. Har'ayyuu banaa jira. Maaliif jennaan ajandaa anaafati kun maddi isaa achirraa gaafa ka'u har'a ajandaa Oromoon ajandaa yeroo itti diinaaf bocuu danda'utti ajandaa waliif bocee diinni immoo gidduu godhuudhaan ajandaa isaa sanatti fayyadamee yeroo itti Oromoo dha'u argaa jirta. Argaa jirras immoo wantoonni taateen keessattuu karaa Wallaggaa karaa Salaalee irratti iddoo adda addaa irratti daangaa Oromiyaa irratti taasifamaa jiru kun
maddi isaa waan kanaa jechuudha. Walitti bu'iinsa Oromoo gidduu jiru kana. Walitti bu'iinsi Oromoo gidduu jiru kun immoo kan dhufe ganduma fakkeenyaaf dhaabolee siyaasa Oromoo fakkeenyaaf warra har'a hidhatee lolus haa ta'u warra har'a karaa nagaatiin qabsaa jirus haa ta'u. Dhaabolee siyaasa Oromoo hedduu isaa gaafa argite keessoon isaa kan gaddummaadhaan guutamedha. Kan dinqa tokkoon guutame. Kan waan irraa waliif dabriin yookiin waan irraa waliif qaqqabnu hin qabu. Kun realitii jiru waan nama kan birayyuu jiru waan namni kamiyyuu dubbatu hin feene garuu nuti immoo irraa dubbadha ani akka dhuunfaa kootitti irraa dubbadha maaliif irraa dubbadha waan qabatamaa jiru waan boru Oromoo cabsu wanti kun keessattuu dhaabolii karaa nagaatiin qabsaa'aa jiranis ta'e dhaabolii mootummaa kanaan mormaa jiranis ta'e dhaabolii biyya bulchaa jiran wantoonni kun hawaasni irraa dubbachuuf hin fedhu garuu ni gunguma. Maaliif jennaan waan kana sila akkuma ati kaasta sana illiitota siyaasaa kanaatu dhaabbatee of ilaaluu qaba ture. Har'a garuu dhaabbatanii of ilaaluutti hin jiran. Hundumtuu ni callisa. Yoo ati gabbaatee dubbatte garuu istiraateejii ittiin si dha'u qopheessa. Maaliif jennaan caasaa qaba beeki. Caasaa dakaayis qaba haga gaaraatitti qaba caasaa qaamni hundumtuu. So kun maalidhaa Oromoo laafisa argaa jirra. Oromoon laafaa jira cabaa jira. Ikonoomikaaliin cabaa jira. Hawaasummaa cabaa jira. Barnootaan cabaa jira. Oromoon tajaajila hawaasummaa argachaa hin jiru. Oromoo yeroo silaa itti waa hunda argachuu qabutti deebi'ee ilmaan isaatiin ganda wal qoodee Oromoo sadarkaa kana argamu dansaan turre. Har'a Oromoon akka waan gaarii argateetti leellisu itti amanu waan akkanaa kana naaf hin liqinfamu jechuudha. Amma miirri amma mul'ataa jiru kun keessattuu naannoo illiitotaatii fi naannoo hooggantoota siyaasaatiitti miirri naannummaa lalisaa jiru kun tokkoffaa naannoo sanii qofa cinqamu yookaan yaadurraa kamaddee natti hin fakkaatu dhimma faayidaa naaf fakkaata. Gareen tokko faayidaa isaa sana bifa tuufinsa qabuun mirkaneeffachuuf jecha nama na dhiyaata nama kiyyaa dabarsee qaama biraatiif nan kennu nama jiru caasaa jiru mootummaa keessattis mootummaa alattis warra ijaarachuu barbaadan malee dhuguma naannoo isaa saniifis yaadeetti natti hin fakkaatu. Sababni isaas amma keessattuu warra naannoo dhalootaatti wal gurmeessanii gara siyaasaatti dhufan kan yoo agarte iddoon isaatti dhalatan iddoo miidhamaadha. Bu'uuraalee misoomaa gahaa hin qabu. Garuu asumatti isaan wal gurmeessaniiti faayidaa asumatti rarree afur argachuudhaaf malee uummata bakka jiru sanis oduu fayyadanii waan tokko. Fakkeenyaaf Jimmi gurmaa'ee caasaa Jimmaa qofa waamee walii haasawee naannoo Jimmaatitti gaafii uummataa gaafii bu'uuraalee misoomaa gaafii guddinaa gaafii hunda deebisnaan Sammaaliif akkan goone beektaa? Ituuf hin bannaallee akkasi gurmaa'ee rakkoo naannoo sanaa fidnaa waan tokko. Sikkooman dollee akkasi gurmaa'ee rakkoo san fidnaan hunduu kasaawee fixe bar waliigalli isaa maal ta'a? Rakkoo Oromiyaa furamte. Rakkoo Oromiyaa. Amma dubbiin san keessa jirtu. Akkasitti sin jirtu. Dubbiin san keessa hin jirtu. Maaliif dubbiin san keessa hin jirre beektaa? Garee wayiitu faayidaa wayiitiif gurmaa'ee waan kana godha malee. Dubbii guddoo wanti san keessa hin jiraannee fi akkaataan dhufaatiin cancalli isaan siyaasa ittiin dhufan namoonni akkanaa kuni siyaasa masakamaadhaan hin dhufne. Siyaasa shiraatiin irra hedduu siyaasa shiraatiin waan warra dhufanidha beektaa. Har'allee warra mootummaa keessa taa'ee warra mootummaa rakkisaa jirutu jira beektaa. Sigaleemi angurra taa'ee warra biyya rakkisaa jirutu jira beektaa. Sila har'a rakkoo abbaa isaa haadha isaa furuu osoo danda'u osoo carraa qabu har'a rakkoo abbaa fi haadha isaatiitti warra dhalee jira beektaa. Kuni maalidhaa? Tokko dhufaatiin cancala siyaasa isaa warra qabsoodhaan masakamee dhufe osoo hin taane warra faayidaa dhuunfaatiin masakamaa dhufedha. Har'allee warri kun warra faayidaa dhuunfaa isaanii sana masakeessuudhaaf hojjechaa jiranidha. Kun immoo maalidhaa? Kufaatiin taane keessa uummata galchaa jira. Namni tokko gandaan yaada yoo ta'e gandaan wal yaama yoo ta'e osoo misooma irratti ganda isaa misoomsuu irratti ganda isaa ijaaruu irratti barre gandi sinkoomandoo itti uumannaa yookiin gandi tuulama yookiin gandi maccaa misoome jechuun Oromoon hundi misoome jechuudha. Akkasitti yaadama. Ani akkasitti yaada akka dhuunfaa kootti. Dubbiin garuu san keessa hin jirtu. Uummanni isaa ka isa dhalee ka isa rakkatee isa barsiisee isa guddisee har'a silaa itti boqachuudhaaf isa guddifate har'a uummanni isaa rakkoo keessa jira. Inni immoo asii har'a maqaa uummata isaatiin gandatti of galchee hedduu daldaluu jira. Kuni maaliif roga hundaan uummata kana dhahaa jiraachuu jechuudha. Kun ani ergama diina ta'ee fudhadha malee rakkoo yookiin faayidaa dhuunfaa isaatiif illee kana godha jedhee gareewwan akkanaa kun ani faayidaa dhuunfaa isaatiif illee jedhee hin yaadu. Tokkoof akkana irratti mootummaan ofummaa isaa of sagatta'uu qaba dhaabbatee of ilaaluu qaba jedhee ittiin amanaan. Yeroo baay'ee rakkooleewwan akkana keessoo mootummaa keessatti kan nuti arginu. Irra caalaallee wanti akkana kan mul'ataa jiru warroota maqaama mootummaa keessa jiran. Warroota maqaama mootummaa keessa jiran warroota aangoo irra jiran. Sanii olitti garuu har'a immoo uummata daraan dakatti immoo miraasaa kan jiru dhaabolee siyaasaati. Keessattuu dhaabolee siyaasaa mootummaa morman. Faallaa mootummaa ta'anii jiran. Keessattuu qaamoleen siyaasaa waraana dhuunfaa isaanii fa'aa qabanii waraana sabaaf yookiin waraana adda bilisummaa baasuudhaaf naannoo Tigraay keessatti wanti nuti argaa jirru naannoo Oromiyaa qofaa miti beeki. Wanti nuti har'a irra haasa'u jirru kun
Oromiyaa fakkeenyaa fudhannu malee waan naannolee hunda keessatti wal fakkaataa mul'atudha. Keessattuu naannoo Tigraay fakkeenya fudhachuu dandeenya. Waanuma akkanaatu jira. Waanuma Oromiyaa mudate kana naannoo Tigraay mudate. Naannoo Amaaraa fakkeenya fudhadhamu. Maal hojjechuu jirti waraanni shiftaa faannoo of hin jedhu kun. Shiftaan faannoo har'a sadarkaan inni itti irra jiru sadarkaa uummata fixuutu irra jira. Sadarkaa uummata gaaffii uummataa deebisuu osoo hin taane deebii siyaasaa mootummaa yookiin qaama inni mormuun. Mootummaan isa olaanaan jiru baay'ee. Taatee kaleessa tokko agartee dhiifama waa'ee faannoo kaafnan kaleessa taatee tokko ta'ee ture naannoo Amaaraa kanatti marsariitii hawaasaa kanarratti baay'inaan deemaa jira. Barsiisota akkanatti tarree galchaniiti jilbibbiidhaan lafarra oofu. Faannoo kun jechuun miidiyaalee aadaa tokko tokkos gabaasanii raawwan kana sooshaal miidiyaa irratti baay'inaan deemaa jira jechuudha. Paartiin siyaasaa yookaan immoo dhaabni siyaasaa karaa hidhannootiin qabsaa'ee uummata kiyya bilisa baaseeti uummattoota Itoophiyaa biraa wajjin walii galee Itoophiyaa guddittii uuma jedhee qaamni yaadu tokko barsiisama uummata isaa barsiisu kan dhaloota isaa qabu kan ijoollee isaa barsiisu ijoolleen isaaniis barachuma jiruma kana biratti baratu. Barsiisaa qaamni akkana godhu kun borru abdii akkamiitiin yookaan maqaa gaarii akkamiitiin gara aangootti dhufee biyya bulchuudhaaf akka abdatus. Amma dhaaba miti shiftaan faannoo kun akka fakkeenyatti waan baay'ee irraa kaasuu dandeenya. Dhiyeenyaan quba qabna waan ta'eef jechuudha. Kana yoo si kaasu qabsoon isaan gaggeessaa jiran qabxoo shiftummaati malee qabsoo yookiin uummata isaanii bilisa baasanii akka isaan jedhan aangootti dhufuutii miti. Qaamni biyya bulchuu qaamni boru biyya bulchuu miti ganda tokko bulchuu yaada qabu tokkoffaa bu'uuraalee misoomaa hin barbadeessu. Lammeessoo uummata inni nan qabsaaf jedhu san deebi'ee har'a bar qonnaan bulaa qarshii 500 lakkaa'ee 100 lakkaa'ee hin beekne miiliyoona 2 miiliyoona 3 gaafataa jira shiftaa faannoo karaa irratti. Uummata konkolaatarraa uummata imalaa jiru uummata miskiina gabbuusii rashanaa jira. Uummanni tajaajila bu'uuraalee misoomaa kan arganne gochaa jira. Hospitaala gubaa jira. Kilinikaalee fayyaa gubaa jira. Bu'uuraalee misoomaa hunda barbadeessaa jira. Xaa'oo asii qaamni biyya bulchu xaa'oo uummataaf mootummaan gara erge karaatti saamaa jira. Amma kuni shiftaa keessaallee shiftaa sirna hin qabne yoo jennee kaasne walluun gaafachiisu. Kana shiftaa faannoo kana keessas maaltu jira? Dhimmoota gandummaa Oromiyaa keessa mul'ate kanatu jira. Achi fakkeenyaaf waraana faannoo kana yoo argite waraana faannoo kana akkuma naannoo Tigraay fi naannoo Oromiyaa keessatti ergatan tokko garee tokko Gibxitti ergata. Gareen tokko ergamtuu Gibxiiti. Gareen tokko immoo riyaalitii waan jiru jechuudha waan ani itti dhiyeenyaan quba qabu. Garee tokko Gibxitti ergata, garee tokko Ijiptitti ergata, garee tokko Eertiraatti ergata. Xalayaa isaa walii ergamtu si bira geessu. Garee kan hundumayyuu garee adda addaatitti ergata. Jarri kun hundumtuu dantaa Gibxi yookiin dantaa Ijipti yookiin dantaa Eertiraa galamaan ga'uudhaaf hojjetu. Gareen kun hunduu garee adda addaati. Gandummaa qabanii jechuudha. Hundumti gaafa gabbuutee waa'ee isaanii kana qorattu gandummaa keessa jiran. Sun Goojjamii sun maalidha waan wal qoodeti gandummaa keessa jiran. Kana waanuma Oromiyaa mudatetu naannoo Amaaras mudate naannoo Tigraays mudate. Kun maalidha? Rakkoo gandummaati. Fakkeenyaaf dhaabuma siyaasaa biyya bulchaa jiru kana. Dhaabuma bilisiginaa dhaabuma badhaadhinaa afaan Oromootiin jennu kana. Naannoo Amaaraa keessatti uummata miraarsaa kan jiru warruma caasaa dhaaba kanaati. Dhugaas hima waan riyaalitii jiru jechuudha. Maaliif kana si kaasa? Rakkoon achi jiru ammallee rakkoodhuma gandummaati. Rakkoo uummata bilisa baasuu yookiin rakkoo aangoo osoo ta'e sun waan dansaa ture. Garuu addunyaa san keessa jiran otoo addunyaa san keessa jiraate dansaa ture. Amma kan irratti waliif galuu ifati achilee naannoon rakkoon naannummaa jira. Qeerroo Goojjam, qeerroo Shawaa, qeerroo waan jedhamu jira. Amma jettirra dhugaa soo danda'an garuu jettee fudhadha. Kan Gibxi ergataa kan animmoo jettee osoo hin taane kun riyaalituma jiru. Kan amma abbaa ergamuu beeka yookaan immoo abbaa jidduutti xalayaa geessee beeka yookaan ergaa isaa walii dabarsan abbaa geessee beeka yookaan karaa adda immoo odeeffannoo jechuu dandeessa. Kun odeeffannoo qofa miti maal Eertiraan faannoodhaa fi harrootaan kilaashii fi rasaasa galchaaf hin jirtu. Riyaalitii waan jiru qabatamaa jechuun qabatamummaa irraa haasofna yoo ta'e ragaadhaan yoo haasofta ta'e ragaadhaan waan kaasuu dandeessa yeroo nun ga'uuf malee ragaadhaan deeggarree waan qabatamaa uummanni beeku. Ragaan qabdaa waan beektu irraa basaartaati. Sadarkaa sanitti hin beeku jechuudhaaf. Garuu immoo naannummaa san hin qaban waan ifa jiru. Yeroo tokko tokko ofii ol waraanaa oolu. Faannoo Shawaa, faannoo Goojjamee, faannoon Goojjam, faannoo Wallooji. Ilaalchi naannummaa kun achillee jira. Kanaaf akkuma biyyaattuu balaa maali? Weerara naannummaa yookaan gandummaa keessa jirra jechaadha.
Weerarri naannummaa jiraachuu qofa osoo hin taane weerarri naannummaa haqa uummata keenyaa dhokse anaas hima. Haqa uummata keenyaa dhokse yoo siin jedhu akka fakkeenyatti uummata Oromoo Walloo si fakkeenya si kaasuu danda'a. Uummanni Oromoo Walloo Oromoota kutaa hundaa keessaani Oromoota kutaa hundaan inni ajaa'ibsiifadha. Garuu uummata Oromoo Walloo addatti ajaa'ibsiifadha. Maaliif ajaa'ibsiifattaa yoo jette uummata yeroo hunda adaamii ollaa agamsaati uummanni Oromoo Walloo. Yeroo hunda diina qolachaa uummata jiraatedha. Uummata hamma xiqqaadhaan Oromoo guutuu Oromummaa kabachiisedha uummanni Walloo. Garuu har'a gandummaan asitti wal hunkuruu gandummaadha sammuu wal jonjeessuu kuni kan akka uummata Oromoo Walloo kan haqa isaanii dhokse. Uummanni Oromoo Walloo mirga ofiin of bulchuu yeroo dheeraadhaaf gaafachaa ture. Deebiin isaa haga ammaa hin deebine. Oromoo yeroo itti qaawwa walitti cufuu danda'utti gandatti wal deebi'ee diinagdeedhaan gandaan diinagdeedhaan wal ijaaru Oromoon kamuu diinagdeedhaan ijaaramuun bargaarii Oromoo miti hamaan Oromoo diinagdeedhaan ijaaramuu danda'uu qaba roga hundaan. Kanarratti kompiliitrii walii galla. Oromoon gaafa tokkummaa isaa cimsee gaafa afaan tokkoon dubbatee gaafa irree tokkoon diina falmaa ture sanatti uummata diina hodhakkaa ture uummata Wallootiif gaaddisa ture abdii ture itti abdatu ture Oromoo kanatti. Oromoo badhaa kana abdataniiti diina xiqqaaf guddaa ollaa isaanii jiru wajjin naasoo wal qabaati yeroo dheeraa uummata turedha. Eenyummaa isaa amantii isaa warra kabachiifatee turedha. Yeroo ammoo as deeminee asii tokkoffaa carraa biyya bulchuu arganne jedhaati. Lammaffaa immoo Oromoon injifateera kanaan booda yeroo Oromoon taa'ee ba'u hin jiru. Yeroo Oromoon gaaffii siyaasaa gaafatu hin jiru. Gaaffii hundaa tokko lama jedhee sadii jedhee sadarkaa ofii deebisuu danda'u irra jira yeroo jennutti. Oromoon silaa yeroo ijaarri haaraa gaafatu baay'ee Oromoo waan hin argate hin jiru. Dhugaas hima. Ani waan carraa biyya bulchuu arganne. Oromoon barkaleessa teessoo tokko argachuu fi miti kan inni qabsaa ture. Teessoo siyaasaa qabatte bar teessoo siyaasaa san fayyadamtee waan barbaadde hojjechuun Oromoon teessoon siyaasaa argachuun isaaf Oromoon akka salphaatti yookiin daandirraatti hin gorre wanti namni kamuu beekuu qabu. Daandirraatti hin goramne qabsoo isayyuu qabsoo hadhooftuudhaan dhufe. Dhiigni nama hedduu itti dhangala'amee lubbuun nama hedduu aarsaatti kafalameeti kan qabsoon Oromoo har'a masakamee sadarkaa kanarra ga'e. Qabsoon Oromoo har'a masakamne. Oromoon har'a rakkoo kaleessatii ol Oromoon har'a rakkoo hamtuu keessa jira. Dhugaa dubbannaa yoo ta'e jechuudha. Oromoon kutaa hundaa yoo fakkeenya fudhanne Oromoon rakkoo hamtuu keessa jira. Yeroo itti deebii argachuu qabu keessatti Oromoon gaafii keessa gale. Kun maaliif? Maalirraa madde? Rakkoo diinarraa madde osoo hin taane rakkoo keessoo siyaasa Oromoo keessaa maddeedha rakkoon kun. Kuni maalidhaa? Isa rakkoo uummata kanaa furuudhaaf tattaaffii godhu wal cabsaa irratti duulaa deeggaruu osoo hin taane luka jalaadhaa akkuma amma argaa jirru kan waan amma qabatamaa uummanni argaa jiru kan nu waan adda irraa haasa'an jirru baay'ee waan sila uummanni gadii sun carraa osoo argate haasa'urraa haasa'aa jirra nuti. Uummanni kana ol haasa'a uummata hawaasatti gaafa gabbuute nuti hojiidhaaf hawaasa keenya keessa olla qubqabna. Tokkoon godinaalee Oromiyaa qubqabna itti gabbuune rakkoo Oromoo godinaalee Oromiyaa hundi keessa jiru qubqabna. Oromoon har'a teessoo irra taa'uu miti. Muummichi ministeeraa aangorra Dr. Abiy Ahmed aangorra bahuu miti. Deebiin Oromoon deebii tokko hin arganne. Oromoon waan barbaadu hin arganne. Oromoon cufayyuu waan sila argachuudhaaf qabu dhabe. Oromoon dhugaas himaani. Oromoon Walloo akkuma jalqaba sii kaase rakkoo har'allee keessa jiru har'allee gaafii gaafachaa jiru kana sila argachuu qaba ture. Garuu hamma kaleessa kabajamu har'an kabajamne Oromoo Walloo akka fakkeenyatti wanti sii kaasu keessaa jechuudha. Oromoo Walloo qofaa miti. Salphina daangaa Oromiyaa lixaa Wallaggaa irratti Oromoon waan dur argaan turre har'a argaa jira. Salaal irratti waan dur argaan turre fakkeenya sii kaase malee iddoo hedduutti wantoonni akkana kan mul'atan wantoonni akkana kan jiran. Sadarkaa itti Oromoon sababa siyaasa keessoo isaatiif qaawwa walitti banee daangaan Oromiyaa sarbamuutirra daangaan Oromiyaa sarbamuu bira darbee Oromoon jimlaadhaan qe'ee isaa irratti gubachuu qe'ee isaa irratti dhumuutirra Oromoon kan jiru. Kanaaf maal argate Oromoon? Wanti inni argate hin jiru. Itti miidhame Oromoon isa kaleessaa caalaa irratti miidhame jechuudha. Akkasiin jechuu barbaade bar Oromoon carraa argateera carraa biyya hoogganuu argateera. Akkas jechuun Oromoon guutuu argatee uummanni Itoophiyaa kabiraa immoo taa'ee harka dhuu jechuu kiyyaa miti. Rakkoolee amma jette kan rakkooleen kunniin rakkoolee jiraati. Rakkoolee uummanni hunduu beeku anis hin beekaattis hin beekta. Iddoolee hedduutti immoo rakkoon waggoottan darban caalaa rakkoo hamaa keessa jira. Tokkoffaa magaalaa Finfinnee kan amma ilaalte bu'uuraaleen misoomaa magaalaa Finfinnee kana keessatti hojjetaman. Daataa baay'ina uummataa yeroo dhiyoo kanatti magaalaa kana keessatti hojjetamedha. Baay'ina uummataa meeqatu jira? Uummata kanaaf bu'uuraaleen misoomaa ibsaa bishaan hagamtu barbaachisaa sirraa ka'e hojjetama. Sababa rakkooleen nageenyaa naannolee hunda hin jirreef immoo naannolee hedduutti rakkooleen nageenyaa waan jiraniif uummanni lafa qonnaa bareedaa oomisha gaarii irraa argatee uummata magaalaa kanattis gatii
rakashaan dhiyeessuu ka danda'u lafa san hunda dhiisee rakkoo nageenyaatti magaalaa kana jira. Kun immoo jiraata magaalaa irrattis dhiibbaa biraa daballii kiraa manaa bu'uuraalee misoomaa uummata dura ture san yaadamanii yaada keessa galchanii ijaaraman sanis miidhaa irraan ga'a. Kun rakkoo guddaa uumaa jira. Kasin jechuu barbaadu garuu yookaan sila akka ta'uu malu warri amma biyya bulchaa jiru kun rakkoolee tamma jettu kana furuudhaaf aangoo qabu. Jaalalli jibbine biyya bulchaa jiru isaanii rakkoolee amma tokko lama jettee ati kaafte kana furuudhaaf garuu amma fedhii qabu moo hin qabanidha. Yookaan immoo wanti humna isaaniitii ol ta'ee dhokataan jira hin jiru ka jedhu malee waan kana furuudhaaf jarri completely aangoo qabu. Maaliif furuu didanii yookaan humnatu itti hanqate yookaan immoo waan biraa yaadanii humnatu fedhii hin qabne kana keessa jirti malee warri amma biyya bulchaa jiru kun waan biraa keessa jiran waan tokko ta'e kan asirratti wanni isaan keessa jiran akkuma si kaase rakkoo keessoo siyaasatii fi rakkoo naannummaati. Har'a kanaafuu rakkoon kunis rakkoolee dura kaafamte irraa waan adda bahu miti. Waan adda bahu miti. Naannummaadhuma santu fakkeenyaaf siyaasa Oromoo akkuma fakkeenyatti fudhadhe rakkoo keessoo siyaasati kun rakkoon keessoon siyaasaa rakkoon qabu osoo ta'e namni kin qaamoliin siyaasaa yookiin qaamoliin wal dhabe kamiyyuu caayya taa'eeti rakkoo isaa furata. Caayya taa'ee rakkoo isaa furachuu fi dursa qaamummaan suni rakkoo keessoo isaa furachuu qaba dursee. Kanaaf rakkoon keessoo isaa sun immoo rakkoo gandummaa ture fakkeenyaaf dhaabolee biyya kanaa yeroo baay'ee wanti irra deddeebisii kaasu keessattuu dhaabolee Oromoo qofa miti baay'ee wayii. Dhaabolee hunda keessa jira wanti akkana. Garuu kan Oromoo ifatti beetti sadarkaa ifatti bahuu irra darbee sadarkaa miidhaa hawaasatti irraan gahuutti itti dhufe. Rakkoon keessoo siyaasaa kun. Rakkoon keessoo siyaasaa kun maddi isaa immoo isarraa dhufe. Gandummaa irraa dhufe jechuudha. Har'a Oromoo fan qabsaa Oromoon bilisa baasa jechaa sirna Oromoon harkaa qaba jecha gandummaadhaan wal barbaadda gandummaadhaan hojjetta gandummaadhaan siyaasa oofta yoo ta'e akkamitti diinqaa gabbaatee hojii hojjechuu dandeessa diinqaa gabba'uu hin dandeenye akkamitti ollaa kee waliin caayyaa ta'uu dandeessa osoo diinqaa gadi hin bahin diinqa kee keessatti wal taateeti wal dhabdee ollaa keetiitiif caayyateessa ollaa kee waliin gabbaate har'a sadarkaa sanarra hin geenye jechuudha. Amma rakkoon naannummaa wal qabsiifnee kaafne kun dhaaba biyya bulchuuf akka istiraatiijii tokkootti fayyaduu danda'a akka ilaalcha siyaasaatti yoo ilaalte tokkoffaan namni naannummaan biizii akka ta'u gooteeti dhimma naannoo isaa malee dhimma akka guutuu Oromiyaatti gaafii Oromiyaan gaafatu dhimma naannoo ofiirraa bahee sana qofaasawa. Karaa kanaan tokkummaa Oromoo kana dadhabsiifteeti aangoo irra yeroo dheeraaf turuudhaaf meebii akka istiraatiijiitti hin gargaara warra biyya bulchuu kanaaf. Inzaloon giraan ግን isaanis ni miidha booda tokkummaan Oromoo yoo hin jirre gaafa qaamni biraa dhufee isaaniin aangoo kanarra chaalenjii gochuu jalqabu beezimentii isaanii diigameera. Dakatti diigamnaan gubbarratti isaan dakiyyee ta'anii gubbatti hafuu hin danda'an. Isaan qofa miti amma fakkeenyaaf rakkooleewwan amma rakkoo gandummaatti irraan ka'ee rakkoon keessoo siyaasaa mudate kuni yoo xiqqaate hayyoota qaqqaalii hedduu warra biyya kana jijjiiruu miti addunyaa kana jijjiiruu danda'an hedduu dhabaa jirra. Dhabaas turre dhabaas jirra gara fuulduraattis ni dhabna yoo rakkoon kun furamne jechuudha. Kanaaf wanti qaamoliin hundumtuu keessattuu qaamolee dhaaboliin biyya kana keessa hidhatanii socho'anis ta'e dhaaboliin biyya kana bulchaa jiranis ta'e dhaaboliin karaa nagaatiin qabsaa'aa jiranis ta'e wanti dhaabatanii of laaluu qabani tokkoffaa rakkoo gandummaa kana keessa addunyaa gandummaa kana keessa obbaasuu qabu jedhee nama naani. Lammeessoo dhimmoota gandummaatii fi dhimmoota keessoo rakkoo siyaasa isaanii kana of qulqulleessuu qabuun jedhaan wal hidhata waan ta'eef jechuudha. Wantoonni kun immoo waan argaa jirrurraa kan nuti kaasaa jirru haayilaayitii isaa jechuudha. Kanaaf dhimmoonni kun rakkoo biyya keenya mudachaa jirtullee maddisaa kana. Rakkoon biyya keenya mudachaa jirtu maddisaa kana. Itoophiyaa tasgabbeessuu fi Oromiyaa tasgabbeessuu fi immoo keessoo tokkoon siyaasa walii qulqulleessuudha. Gandummaa keessaa gabba'uudha. Kana yoon jedhu gandummaan daangaa qaba. Gandummaan sadarkaa siyaasaa itti dhufee sadarkaa hawaasa miidhuutti irra ga'e kun immoo waan uummata biyya kana miidhuudha waan ta'eef kanaaf hundumtuu xiyyeeffannaadha yoo ilaale gaariidha jedheetiin amanaani. Keessattuu rakkoo kana furuu keessatti gahee dursummaa kan fudhachuu qabu sirruma dhaaba biyya bulchaa kana. Rakkoon kunis irra caalaa kan maddaa jiru warra hooggantootuma dhaaba biyya bulchaa jiru keessaa kan maddu waan ta'eef caasaalee garaagaraatti fayyadamanii malaamaltummaa garaagaraa dalaguudhaaf hannummaa garaagaraatiifis gandummaa kana fayyadamu waan ta'eef keessattuu paartiin biyya bulchaa jiru rakkoo kana sireessi ilaalee rakkoo kana furuu keessatti shoora dursummaa taphachuu qaba waan jedhu. Qophii keenya har'aa asuma irratti yeroo keenya waliin deemuuf yoo goolabne gaariidha.
Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophii nooletiin dhimmoota garaagaraa irraa keessattuu dhimmoota gandummaadhaan wal qabatan rakkoo siyaasaa sadarkaa cee rakkoo gartuu siyaasa tokko keessatti rakkoo uumuu irra ga'e sanbira dabree sadarkaa hawaasa kana keessattuu uummata Oromoo dhiibbaa keessa galchuudhaan sanbira dabree immoo biyya kana rakkoo hin taane saaxiluu sadarkaa ga'uutti irra kan dhufe kana dhaabatamee qaamni hundumtuu kan of ilaaluu fi keessattuu akka galtee tokkootti qaamni biyya kana bulchaa jiru waa hedduu keessatti dirqama waan qabuuf yeroo baay'ee waan kana kaasna qophiin keenya har'aa kan maratti kan goolabamu ta'a qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhe ani Rabbirraa Leenjisaati waa'illee kiyya Bayyaan Ibraahim waliin turtii godhe haga xumura qophiititti waan waliin taataniif ulfaadhaa turtii gaarii.